kootiyati kananitti koluu galee nanuufisi suma kankee waamaa olee utuun bulee nan mul'isa gaarummaa kee tulluu gubbaarratti caafee guyyaa kana sinaan argee du'a hedduu raafee jaalallee kootiyati kananitti koluu galee nanuufisi suma kankee waamaa olee utuun bulee nan mul'isa gaarummaa kee tulluu gubbaarratti caafee guyyaa kana sinaan argee du'a hedduu raafee eebbifamsiin jedha manni koo galata kee himaa rabni koo eebbifamsiin jedha manni koo galata kee himaa rabni koo siin jaalladha Ababara si jaalladha si jaalladha anaka kee keessa si jaalladha anagurata si jaalladha Sinjallada, Jesus Sinjallada, 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 Sinmarativada. Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunda keenyaa wajjiniin haa ta'u. Ameen. Gooftaa Yesus Kiristoosiin warri jaallatamtan isaan warri fo'amtanii lammaffaa dhalachuudhaan fuula isaa dura kan jirtan ijoolleen Waaqayyoo waldaa ifa jireenyaatiin konfiraansii qophaa'e keessatti kan argamtan waldaalee garaa garaa irraa kan dhuftanii tajaajiltoonni akkasumas sabni amantoonni lubbuuwwan haaraanis yoo jiraattan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyoo inni qulqulluun inni nagaa gaarummaa nuuf baay'ise bara baraan ulfaatu. Ani obboleessa keessan dubbii Waaqayyoo isin barsiisuudhaan isin gidduu kanan jiru eebbaa barraati. Sagantaan kun edda jalqabee har'a guyyaa sadaffaadha. Waaqayyo gooftaan inni gaariin inni guddaan turtii as qabaanne keessatti karaa adda addaatiin nu gargaareera. Nu irkiseera gaarummaan isaa araarri isaa jaalalli isaa dhuma hin qabu. Kanaaf Waaqayyotti guddaa gammannaa maqaa isaatti guddaa gammannaa jireenya inni nu jiraachise gaarummaa inni nutti agarsiiseen har'a geenyeerra maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Egaa yeroo walii wajjiniin qabaanne kana keessatti gama kootiin barumsa Waaqayyoon jaallachuu jedhu kutaa kutaatti qoqqooduudhaan walii wajjiniin ilaalaa turre. Barumsa dubbii Waaqayyoo irratti xiyyeeffadha yeroo baay'ee konfiraansis ta'ee waldaa kan dhuunfaa kooti waldaa Maraanaataa Yesuus irrattis akka tokkummaa keenyaa Generation for Truth International Ministry'ttis yeroo hedduu barumsaa qooduu irratti xiyyeeffadha. Sababiin isaa barumsi galaa ta'eetu nu keessatti hafee boriftaan illee nu fayyada. Akkuma faarfannaan tokko yeroo tokko tiraakiin tokko yookaan immoo tiraakii tokko yookaan viiziidiin isaa tokko hojjetamee suma tokko duwwaa faarfatamee akka hin dhiifne miimoorii keenya keessa taa'ee akka inni nu fayyadu barumsis akka kanadha. Yeroo baay'ee kallattiin WhatsApp irratti waraabetan gara oodiyootti konverti godheen erga sababiin kana godhuu fi anaaf kan naa salphatu kallattiidhaan WhatsApp irratti waraabee erguudha garuu dhalootaaf miimoorii keessatti wanta hafuutu gaariidha jedhee waan yaaduufan bifa kanaan isinii dhiyeessaa ammallee akkuma kanatti nan kutaa hundumaa kan isin biraan ga'aa jiru. Egaa jabaadhaa waan barattan yaadadhaa galagalaatii duubatti deebi'aatii dubbisaa
sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhaa jireenya keessan ittiin madaalaa deemaa jedha. Asumaanii mee gara isa kutaa sadaffaa fi isa xumuraa guyyaa har'aatti utuu hin darbin waaqayyoon isa ulfina qabeessaa isa qulqulluu isa kadhannaa namaa dhaga'u walii wajjin maqaa isaa waamnee gara barnoota keenyaatti deebina. Waaqayyoo guddaa bara baraa jabaa bara baraa mootii waaqaatiif lafaa yeroo dinqisiisaa garee kana gidduutti nuuf laatteef galanni siif haa ta'u. Ati jiraataadha. Jiraataa ta'uu keetiin nuni jiraatoo taaneerra. Kanaaf si ulfeessinaa galata siif laannaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni galata irratti kabaja irratti siif haa ta'u. Dadhabbii ati akka dhuunfaattis ta'ee akka gareetti nutti dadhabdee abbaa faati keenya firriif lammiin keenya nuuf hin dadhabne nuuf hin oolle. Oolummaa lakkoofsatti jijjiiramee persantaadhaan himamuu hin dandeenye nurraa qabda. Kanaaf ijoolleen kee hamma dandeenyu hamma nuuf galee galata siif laannaa oqubaa siif dhiyeessinaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan ulfaadhu ololluuf jedhi waaqa keenya. Eeyyee utuu ati jaalala bara baraan nu jaallattee karaa mucaa kee Yesuus Kiristoosiin ofitti nu waamne ta'e yoona foonumaan nu jiraanne biyya lafaarraa siin geenyu turre. Diinonni keenya warri nu gaadanii dadhabbii keenya faana dha'anii warri kiyyootti nu galchuu barbaadan silaa yoona fedhii kajeellaa garaa isaanii nurratti taphatanii nurratti raawwataniiru ta'a. Ati garuu isaaniif hin eeyyamne jireenyatti nu waamtee jiraatoo nu taasifte. Kanaaf irra jiraannee maqaa kee ol qabaa jirra. Bara hundumaa maqaa Yesuus gooftaatiin galanni siif haa ta'u. Utuu ati gaarummaadhaan ba'uuf galuu keenya rafuuf dammaquu keenya to'attu gaarummaadhaan gara adeemu hundumaatti utuu nu geggeessitu nuti ijoolleen kee garuu siif jiraachuu dadhabuun siif abboomamuu dadhabuudhaan karaa keerraa mucucaachuudhaan si gaddisiifneerra. Adaraa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatiin nu qulleessi nutti araarami nu fayyisi cubbuu hunduma keenyaa nu keessaa balleessi. Araarri nuuf haa ta'u. Dhiiga Yesuus lola'een cubbuun kamiyyuutu nurratti nafinurraa adda haa ba'u. Waan nutti araaramteef yaa gooftaa galatoomi. Ammas yaa Waaqayyo fuula kee dura jirra. Waaqa banamaa barbaanna. Utuu ati nutti dubbattu sirraa dhaga'uu barbaanna. Yaada kee yaada Waaqayyo wajjin walitti dhufuu barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kallattiidhaan samiin tokko tokko keenya irratti haa banamu. Namni tokkollee utuu sin arginiin sagantaan kun akka hin xumuramneef har'a yaa Waaqayyo namni hin tuqamin jiru yoo jiraate namni dubbii keetiin hin jijjiiramin jiru yoo jiraate carraa isa kanatti gargaarame sin kadhadhaa. Harki kee haa tuqu. Harka hamaa irraa cabsi, hafuura hamaa irraa rukuti, hafuura qulqulluudhaan immoo jireenya tokko tokko ijoollee keetii to'adhu. Yaa Waaqayyo yaada kee safara malee nurratti dhangalaasi. Eebba kee safara malee nurratti dhangalaasi. Gaarummaa keetiin gara jireenya tokko tokko keenyaa nuuf kottu. Isa kana kan hin jaallanne, isa kana wajjin kan waliin galle gara adeemu hundumaatti mootummicha dukkanaatii wajjin kan hojjetu ergamaan xuraa'aan hundumtu. Maqaa Yesuus Kiristoos leenca Yihuudaatiin kan galagale haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos mootii bara baraatiin hojiin seexanaa hundumtu kan diigame haa ta'u. Sammuu namootaa qabuudhaan qilleensa isaa neetwoorkii isaa yeroo namootaa nagaa namootaa to'achuudhaan dhiphina garaa garaa facaasaa kan jiru hafuurri jawwichaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin rukuttaa jabaadhaan kan rukutame haa ta'u. Ati loluu itti beektaa nuuf loli. Ati falmuu itti beektaa gooftaa nuuf falmi. Akka gara keenya taate, akka mootii keenya taate, akka nu wajjiniin jirtu mirkaneessi yaa Waaqayyo. Ati gaariidha. Kadhannaa ilmaan namootaa hin dhageessa. Sababii ati kadhannaa dhageessuuf immoo jiraataadhaati. Jiraataa waan taateef warra si waammataniif hin deebistaa. Ulfaadhu hamma dhumaatti ayyaana keessa gargar hin cinneen nu hooggani nu geggeessi. Warra hojii kee keessa jiran hundumaa eebbisi. Waldattii kana gaarummaa kee gaarummaa Waaqayyootiin gara fuulduraatti sheebbuti. Sagantaa kanaan jijjiirama ajaa'ibaa keessa isaan galchi. Kana waan gooteef bara baraan kabajame gooftaa keenya fayyisaa kee Yesuusiin. Ameen.
Egaa amma turee barumsaa waaqayyoon jaallachuu jedhu wajjin ilaalaa turreerra. Biyyoota lamaan darbe keessatti hiikii dhoksaa'umti jechi icciitiin waaqayyoon jaallachuu jedhu maal akka ta'e baranneerra. Waaqayyoon immoo akkamittiin dhugaadhaan jaallachuu dandeenya isa jedhu ilaallee kutaa lamaan darban keessatti gaarii goonee waarraa baranneerra. Har'a kutaa xumuraa kana keessatti immoo yoo dhugaadhaan waaqayyoon jaallatan, yoo dhugaatti waaqayyoon jaallatan, yoo isa jaallatan maaltu namaaf ta'a? Maal argatu? Gaarummaan waaqayyoon jaallachuu keessaa namaaf argamu maal fa'i kan jedhu deeggarsa macaafa qulqulluutiin walii wajjiniin baranna. Inni jalqabaa gaafa dhugaatti isa jaallatanii in eegamu, eegumsa argatu, securitytu jiraata jechuudha. Kana jechuun yeroo namni waaqayyoon jaallatee hariiroo namni sun waaqayyoodhaan wajjiniin qabaatu cimaa ta'u, eegumsi nama sanaadhaa itti gaafatamummaan eegumsa nama sanaa nama waaqayyoon jaallatu waaqayyo ofiisaa ta'a jechuudha. Biyya lafaa kanarratti namoonni akkuma nyaata barbaadan, akkuma uffata barbaadan, akkuma mana keessa jiraatan isaan barbaachisu, jireenya isaanii keessatti guddaatti kan isaan barbaadan immoo eegumsa barbaadu, security barbaadu. Kanaaf mana isaanii waardiyaadhaan yookaan bineensa akka sareetiin yookiin dallaa cimaadhaan yookiin immoo poolisii waraana jajjabaa boodigaardiiwwaniin to'achuu barbaadu, eeggatu. Meeshaalee waraanaa hidhatanii deemuudhaan, marfamanii eegamuudhaan eegumsa barbaadu, security barbaadu. Sababiin isaa peace and security nagaanii fi eegumsi hin jiraatu taanaani namni jireenya isaatiif riskii keessa jira jedhee waan yaaduuf tasgabbaa'ee jiraachuu hin danda'u. Waan isin ajaa'ibu garuu biyya waaqayyoo hin eegne eegduun akkasumattiin dhamaati. Mandaraa waaqayyoon eegne eegduun akkasumattiin itti rakkatti malee eegdee hin dandeessu. Kana jechuun eegumsi amansiisaan, eegumsi guutuun meeshaa waraanaa namni akka gaariitti tokkosee diina koo narraa kuffisuu danda'a jedhee hidhatuun quufamee sanaan eegumsi gaariin qulqulluu ta'e amansiisaan argamuu hin danda'u. Loltoota jajjaboo leenjii waraanaa ajaa'ibaa qabaniin marfamanii jiraachuudhaan security amansiisaan, eegumsa amansiisaan hin argamu. Yookiin immoo waardiyaa ramadachuudhaan bineensa jajjaboo saree loluu danda'an qabaachuudhaan eegumsa amansiisaan, meeshaa waraanaa teekinooloojii kanneen akka Ameerikaan hidhatan, kanneen akka Raashaan hidhatan, kanneen akka Kooriyaan kaabaadhaa hidhatan, kanneen akka Chaayinaan ofitti marsanii jiran qabaataniifis rafaniin bulan. Waaqayyo eegumsa amansiisaan nama eegne taanaan meeshaan tokko yoo tun dhaga'iniin lubbuun namaa baduu danda'a. Namni salphaatti dhabamsiifamuu danda'a. Namni kan inni eegumsa amansiisaa argatu yeroo dukkanaa'u, dukkana limixii keessatti kan inni sodaanne, yeroo ifa guyyaa saafaa keessatti kan inni ittiin birranne yoo waaqayyo isa eegeedha. Eegumsi waaqayyoo biraa argamu kun immoo kan inni ta'uu danda'u qobaa ta'aniif miti, baay'ataniif miti, fira qabaataniif miti, qoba galeessas ta'aniif miti. Eegumsi waaqayyoo kun kan inni namaaf ramadamu yoo dhugaadhaan waaqayyoon jaallatanii waaqayyoon keessa jiraatanidha. Dubbii waaqayyoo keenyaa macaafa faarfannaa 145 lakkoofsa 20 irratti akkana jedha. Waaqayyo warra isa jaallatan hundumaa in eega, warra jalloota hundumaa garuu in balleessa jedha. Maal jedha? Irratti waaqayyo warra isa jaallatan hundumaa in eega jedha. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Ergamoota isaa duwwaadhaan miti kan inni eegu warra isa jaallatan waaqayyo. Ergamoota warra nama eegan namaaf ramadee duwwaa miti, ofii isaatti itti gaafatamummaa fudhatee nama eega. Akkam dinqisiisaadha waaqayyo. Akkam gaariidha waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Sodaa qabdu jireenya keessan keessatti, biyya jiraattanitti, mana jiraattanitti gaaf tokko waan irratti lafa dha'uu danda'a jettanii wanti si yaaddaa itti deddeebitan jira.
hin sodaatinaa. Waa tokko duwwaa godhaa. Waaqayyoon dhugaadhaan jaalladhaa. Inni itti gaafatamummaa fudhatee isin eega. Gaafa sana qarriffaa leencaa biraa qoma dhiibaa darbitu akka Daani'el. Leenconni Daani'el keessa mana isaanii boolla isaanii keessa bule sun ikkoo afaan isaanii hidhamee hin turre. Beelas dhabanii miti. Waan biraas quufanii miti. Humnas dhabanii miti. Garuu Waaqayyootu hin eeyyamneef. Waan Waaqayyo isaan dideef luugamamanii bulan. Qeensonni isaanii utuun socho'in, gootummaan isaanii utuun socho'in, ilkaanni isaanii utuun banamin, namni Waaqayyo nagaan isaan gidduu akka bulu taasise. Diinni dhabamee miti obboleessa obboleettii ko. Kan si nyaachuu barbaaduuf danda'u dhabamee miti kan itti nagaan baatee galtuuf sababii Waaqayyoo si eeguuf, sababii Waaqayyoo akkati hin tuqamneef ajaja baaseefidha. Kun immoo maal keessaa argama kaa? Isa jaallachuu, innis nama jaallachuu keessaa argama. Maqaan gooftaa keenyaa haa kabajamu. Dabalataan keessa deebii 33 lakkoofsi 12 akkas jedha. Waa'ee Biniyaaminiinis inni Waaqayyo isa jaallatu sodaa malee isa bira in jiraata. Waaqayyoos guyyaa hundumaa isa hin golbooba. Innis eegumsa Waaqayyoo jala hin jiraata jedheedha. Ameen. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waa'ee Biniyaamiinis inni Waaqayyo isa jaallatu sodaa malee isa bira in jiraata. Isa hin golbooba. Innis eegumsa Waaqayyoo jala hin jiraata jedheedha. Mee ilaalaa. Security Waaqayyoo jala, to'annoo Waaqayyoo jala, eegumsa Waaqayyoo jala jiraataadha. Maaliif? Waaqayyootu jaallata, innis Waaqayyoon jaallata. Kanaaf gaafa kana sodaa malee, dhiphina malee, yaaddoo malee ba'anii galuutu jiraata eegumsa Waaqayyoo keessa. Kanaaf jaalala Waaqayyootiin raafamuu lapheen keenya yoo urgufamte nurraa bareedaa firoo tokko. Lapheen keenya jaalala Waaqayyootiin boqonnaa yoo dhabde, namni yeroo jaalala hiriyaatiin, jaalala namaatiin qabamu laphee kootu na raafame, hin dandeenye, garaan na urgufame, onneen koo keessa buqqa'uu geesse jedhee jechoota babbareecha. Maal ta'a jaalala akkasiitiin Kiristoos yonnaa laphee keenya boojee yeroo hirribaa kaane, hirribarraa yeroo kaanu Yesuusee koo gooftaa koo fayyisaa koo jedhee garaan keenya urgufameef. Yeroo galgala yeroo rabdu guyyaa lafa oollutti hojii keenya keessatti jaalalli Yesuus laphee keenya keessaa yoo dhikkifate jaalala eenyuun iyyuu caalaa maal ta'a? Gaafa sana nuuni eegumsa Waaqayyoo keessa jiraanna firoo tokko. Inni lammaffaan immoo maaliidha? Inni lammaffaan cubbuu namaaf hambisa. Cubbuu namaaf hambisa. Maaltu? Jaalala Waaqayyootiin yeroo dhugaadhumatti jaalala Waaqayyootiin yeroo guutaman cubbuu jaalalli guddaan kun maal godhaa? Cubbuu namaaf hambisa. Namarraa haqa jechuudha. Gatii silaa cubbuun nama baasisuuf ture jaalalli guddaan Waaqayyoof qabaannu cubbuu sanaa akka nurraa hafu taasisa. Kanas wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 47-48 irra waan jiru dubbifanna. Kana jedha. Kanaafis sittan himaa jaalalli ishee inni guddaan kun cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifameef mul'isa. Xinnoon kan dhiifamuufi garuu jaalala xinnoo agarsiisaa jedhe. Yommusumaa dubartittiidhaan cubbuun kee siif dhiifameera jedhedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa Yesuustuu mana namaatti keessummeeffame. Manni gooftaan itti keessummeeffame kuni nama jireenya isaa keessatti cubbuu qabudha. Garuu fooyya'aa godhee nama of ilaaluudha. Lafa gooftaan keessummeeffame sanatti immoo dubartii ejjituun cubbuu baay'ee qabdu tokko dhuftee miilla Yesuusiin yeroo isheen imimmaan isheetiin jiistu, rifeensa isheetiin yeroo isheen xaragdu argee namichichi mana isaatti simate suni namichi ani mana kootti keessummeesse kun Yesuus kuni raajiidha miti, utuu raajii ta'eeti. Waa'ee dubartii kanaadhaa hin beeku ture akkamittiin miilla isaatti buusaneetu garaatti yaade. Afaaniin hin dubbanne ilaalaa. Garaatti yaade. Isanni garaatti yaadu sana Yesuus Waaqa waan ta'eef garaa namaa keessa beeka waan ta'eef maaliif homaa yaadde? Maaf akkasitti yaadde? Kottumee gaaffiinsi gaafadhaa jedheen jennaan. Namichi tokko namoota lamatu liqiitu isaanirra jira. Liqiitu isaanirra jira. Liqii inni tokko birrii qarshii guddaatu irra jira.
qabeenyaa guddaatu irra liqa guddaatu irra inni tokko immoo xinnaa irra jira. Abbaan qabeenyaa abbaan liqii sun waamee jarreen lachanuutiin iyyuu liqii isinirraa qabu kana isinii dhiiseera yoo jedhee jarreen kana lamaan keessaati isa kamtu abbaa qabeenyaa sana baay'ee jaallataa jedhee gaaffii gaafate. Gooftaan fakkeenyaan dubbata yeroo baay'ee jennaani namichichi mana isaatti simate kun isa baay'een dhiifameef sanadha jedhee yaadaa jedhe. Eeyyee akkasuma dubartiin ati argitu kun cubbuu baay'ee qabdi turte. Hidaa baay'eetu isheerra ture. Liqii baay'eetu isheerra ture. Isatu seedhaaf dhiifame kanaaf baay'ee jaallatti. Jaalala guddaa isheen jaallattu kun immoo cubbuu isheen guddaan akka isheedhaaf dhiifamu ishee godheera jedheeni. Gama biraatiin ati baay'eenaan waan siif hin dhiifamneef baay'ee jaallachaa hin jirtu. Isheef immoo baay'eetu isheedhaan dhiifame kanaaf jaalala ishee of qabuu dadhabdee akkas taate jechuu isaati. Jaalalli nu Waaqayyoo keenyaaf qabaannu, jaalalli dhugaa nuyi gooftaadhaaf agarsiifnu ulfina keenya dhiisnee, guddina keenya dhiisnee, simboo keenya lafa keenyee, maayiraga keenya lafa keenyee, sadarkaa barnoota keenya lafa keenyee, guddaa dhadheessa namni nu afarsu lafa keenyee inni nu Yesuusiif gajjennee jiraannu cubbuu keenya isa guddaan akka nuu dhiifamu taasisa. Garuu immoo utuma xinnooma utuma rakkina baay'ee qabnu immoo of fooyyessinee ani qulqulluudha ani gaariidha ani fooyyeen qaba jenne garuu ba'aan keenya akkuma kana xinnaatee nuu dhiifama. Jaalalli nu agarsiifnus akkasuma xinnaata. Jaalala guddaa agarsiisuun dhugaadhaan jaallachuun garuu cubbuun namaa akka namaaf dhiifamu taasisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni sadaffaani karaa hundaan gargaaramanii gaariitti akka ba'an nama godha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Karaa tokko lamaan hin jedhu. Karaa hedduudhaan hin jedhu. Karaa baay'eedhaan hin jedhu. Maal jedhare? Karaa hundumaatiin jedha. Gargaaramanii gara gaariitti akka ba'an godha. Warri kam yoo dhugaadhaan yoo maal ta'e yoo dhugaadhaan Waaqayyoon jaallatan. Sirriitti dhaggeeffadhaa dubbii Waaqayyoo kana. Wangeela yookiis immoo ergaa Phaawulos jalqaba boqonnaa isaa kana ergaa gara Roomaatti erge kana jalqaba irratti wangeelli kun jedhee dubbata. Wangeela Yesuus Kiristoos jedhee dubbata waan ta'eef ergaa isa jedhu sana wangeela dhiyoo waamellee akka dogoggoraa miti jechuun hin danda'ama isinii jechuuf an deebi'e. Ergaa gara warra Roomaatti erga boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti akkas sagalee jedhutu jira. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha jedha. Waaqayyo warra kamiin jedha? Warra isa jaallatan jedha. Termii yookiis fireesii yookiis gaalee jecha rarra'aa warra isa jaallatan jedhutu jira. Warra isa jaallatan jedha. Abbaa barbaade miti warra isa jaallatan. Warra inni jaallate waan jedhu warra isa jaallatan jedha. Waaqayyoon jaallachuun dubbii salphaa miti firoota koo kanaafan dubbadha deddeebi'e. Waaqayyoon jaallachuun akkaataa itti kutaawwan darban keessatti ilaalle dhugaadhaan Waaqayyoon hin jaallanne taanaan maaltu jira jechuudha. Karaa hundumaan gargaaramnee gara gaariitti baana. Jechi karaa hundumaa jedhu kun waan hundumaa of keessatti qabateera. Gama hafuuraatiinis gama fooniitiinis. Gama gaa'ilaan, gama barnootaan, gama hojiitiin, gama karooraatiin, gama waan guyyaa guyyaatti goonu hundumaatiin gargaarsa eenyutu jireenya keenya keessaa mul'ata jechuudha. Gargaarsa harka Waaqayyoo. Maaliidha kan ishee? Maaliidha kan isaa kun jechuu danda'a namni. Dirree irra dhaabattan hundumaatti yeroo isin gargaaramtan. Yeroo gama miidiyaatti dhuftanii gargaaramtan. Yeroo gama hojiitti dhuftanii gargaaramtan. Yeroo gaa'ela keessatti gargaaramtan. Karaa hawaasa gidduutti yeroo gargaaramtan. Iddoo hojii keessanitti yeroo gargaaramtan. Maatii keessa jiraattan keessatti yeroo gargaaramtan. Wajjin jiraachuun Waaqayyoo yeroo isinirraa mul'atu. Wanti isin hojjettan yeroo ija gaarii godhatu. Yeroo sana maaliidha kan isaa kun? Maaliidha kan ishee kun jedhu jechuu danda'u namoonni. Icciitiin isaa maaliidha? Sagalee Waaqayyoo keessatti caafamee jira. Waaqayyootu warra isa jaallatan karaa hundumaatiin gargaaree gara gaariitti isaan baasaa. Diinni hamaadhaaf yoo isaan yaadillee gaariitti bahu. Mee Yoosefiin fakkeenya fudhadhaa. Yoosef maatii abbaa isaa gidduutti gargaaramaa ture. Jaallatamaa mucaa qananii ture. Mucaa jaallatamaa ture. Raahel dhabdee waan argatteef kunuunsaan mucaa guddateera. Isa booddees Waaqayyo birattis jaallatamaadha. Nama abjuu abjootu nama mul'ata barootaa arguudha. Edda gurgurame booddee
mana Phooxifaaraatti yeroo galu mana Phooxifaaraa keessattis nama jaallatamaa wanti inni dhaqee harka isaatiin tuqe hundumtuu irraa bareeda, irraa tola, hin jaallatama. Kanaaf jecha muuxannoo hojii keetii fidii, kanaan dura geggeessitee beektaa, hojjetaa bulchitee beektaa, nama meeqa hooggantee, waggaa meeqa hooggante jedhee utuu muuxannoo hojiin gaafatiniini Phooxifaaraan fuudhee hojjetoota mana keessaa qabu hundumaa irratti, qabeenya isaa hundumaa irratti itti gaafatamaa isa godhe. Achis immoo dhugaan isaa jalaa miliqee mana hidhaa yeroo dhaqu, mana hidhaa keessattis hojiin inni hojjetu bareedaa, wanti inni hojjetu hundumaa irraa tola. Liidarshiippii isaa nama harkisa. Inni mana hidhaa eegus immoo hoogganaa godhee warra hidhamtoota irratti isa muude. Edda mana hidhaatiif immoo kallattiidhaan Fariiwoon duwwaan teessumaan isa caalee muummicha ministeeraa biyya Gibxiidhaa yookiis biyya Ijiptiidhaa biyya Misiraa ta'eetu hoogganame, muudame. Iddoo dhaqe hundumaatti minaan, iddoo dhaqe hundumaatti kwaalitii liidarshiippii isaati ilaalama. Maal qaba gurbaan kun? Kudhaama wayii hidhatee jira. Maal godhe gurbaan kun? Waan ta'e wayii morma jalaa qabaa, bobaa jalaa qabaa? Never. Maaliidha wanti inni adda isa godhu? Inni Waaqayyo isaa jaallata. Yoo cubbuun balbala isaa rurrukute lakkii Waaqayyo maallaan jedha? Waaqayyoon nan sodaadha. Akkamittiin cubbuudhaan cubbuu hammana ga'uun Waaqayyo yakkaree jedhe giiftitti waamicha isaa karaatti hambisuu barbaadde haadha manaa Phooxifaaraa ajajaa loltoota warra Fariiwooniin eeganii kan taate yeroo isheen ejjaaf isaa feerte cubbuudhaan akkamittiin Waaqayyo yakkaree jedha. Waaqayyoon sodaata, Waaqayyoonis jaallata. Kanaaf Waaqayyo immoo qixanni dhaabate hundumaatti wanta inni hojjetu hundumaa keessa soogidda isaa buusa, sukkaara isaa buusa, minyaasa godha, damma isa godha. Iddoo deemutti Waaqayyo foolii gaarii isa diba. Icciitiin isaa maanni yoo jettan Waaqayyootu warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti geessu itti beeka. Iddoo dhaabbattan hundumaatti wanti isin gootan hundumtuu surraa akka godhatu, namoonni akka isin jaallatan, akka isin sabeeffatan, akka isin sodaatan, akka isin barbaadan wanti godhu icciitiin tokko maal yoo jettan Waaqayyoon jaallachuudha. Waaqayyoon gaafa jaallattan inni immoo maal godha? Karaa hundumaatiin gargaaree gara gaariitti akka isin baatan godha jechuudha. Inni kan biraan yookiis inni xumuraa jireenya hin dabarretti ba'a namni Waaqayyoon jaallatu. Jireenyi hin dabarre kun jireenya bara baraa jedhama. Inni kunis Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu ofii godhanii fudhatanii jireenya ofii mootummaa Waaqayyoo keessatti galmeessuurraa jalqaba. Edda jireenya ofii gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan mootummaa Waaqayyootti dabalamanii booddee jaalala Waaqayyootiin gaafa abboommiiwwan inni disipiliinii kutaawwan darban keessatti ilaalle jaalala Waaqayyoof qabnu agarsiisuudhaaf yeroo itti fufnee abboommii Waaqayyoodhaa eegnu jireenya bara baraa keessatti gara gonfoo isa caalu argachuutti, gara eebba isa caalu argachuutti dabarra jechuudha. Ergaa Yaaqoobii boqonnaa 1:12 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Namni qoramsa isatti dhufu obsaan danda'e haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jiraadha. Jireenya akkamii abdachiise Waaqayyo? Jireenya warra isa jaallataniif qopheessetu jira Waaqayyo. Callumadhee kara deemaadhaa fi namoota cubbuu keessa gangalataniif jireenya qophaa'e hin qabu Waaqayyo. Jireenya akkamii qabare? Warra isa jaallataniif jireenya qopheesse qaba. Egaa namni qoramsa isatti dhufu obsaan danda'e edda ilaalame booddee jireenya isa warra isa jaallataniif Waaqayyo qopheesse kana akka gonfootti argachuuf jiraadha. Waaqayyo warra isa jaallataniif, warra isa filataniif, warra isaaf jiraataniif, warra isaa wajjin deddeebi'anii fi jireenya akka gonfootti kaa'eef qaba jechuudha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 2:9 irrattis akkas jedha. Caafata qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye, yaadni namaas bira hin geenye hin jedha. Eenyuudhaaf kan qopheessedha? Warra isa jaallataniif fedha. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Warri Waaqayyoon jaallatan kun waan salphaadha jettanii yaadinaa. Waaqayyoon jaallachuun kun
mata duree malallabaa yookiis barsiisaa guyyaa 3 kanaan xumuramtee raafatamtu jettanii yaadinaa. Laayifii keessan jireenya keessan day to day laayifii keessan keessatti yeroo hundumaa wanta isin dagachuu hin qabneedha kun. Warra isa jaallatan kanaaf Waaqayyo waa qopheessee jira. Waa kaa'eefii jira. Waan tokko waa qopheesseefii jira. Waan namni takkaan argee hin beekne dhagee hin beekne yaadaanis xiinxalee bira kan namni hin geenye wayii tokko ol kaa'eefii jira maqaan isaa ulfaatu. Jaalalli lubbuu of nama hin qusachiisu. Jaalalli akkanaa kun jaalalli dhugaan kun lubbuu ofii akka qusatan nama hin taasisu. Akkuma yeroo darbe ilaallee kutaa darbe keessatti akkuma ilaallee jaalalli inni dhugaan jaalalli inni bilchaataani bishaan baay'eedhaan akka inni dhaabne lolaan fudhate akka hin banne Macaafa hedduu caalu boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irraa dubbifannee ture. Akkuma kana immoo namni Waaqayyoodhaa Phaawulos Roomaa 8:35 irratti eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Billaadha moo beela moo ari'atama moo sodaachifamuudha moo maaliidha qullaa ta'uudha moo maaltu adda nu baasa? Eenyullee jaalala Kiristoositti gargar nu baasu jedhee akka inni dubbatu. Jaalalli gatii nama baay'isuu danda'a. Garuu lubbuu ofiillee nama hin qusachiisu jechuudha. Egaa Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Isa duraa ergaa Yohaannis 3:16 irratti. Egaa nus immoo lubbuu keenya obbolootaaf kennuun nuuf ta'eedha. Ilaala, jaalalli hin dhugaan hamma aarsaa baasanitti hamma lubbuu ofii kennanitti kan deemuu danda'udha jechuudha. Kanaaf yeroo tokko jaalalli dhugaan kun egaa kennaawwan kana eebbawwan kana gaarummaa kana hunda hammatee jira jechuudha. Maal isaan arra kan ilaalle namni dhugaatti Waaqayyoon yoo jaallate wanta inni argatu qabxiiwwan irra isinii deebi'atanii walitti qaba. Inni jalqabaa eegamuudha. Inni lammaffaan cubbuu namaaf hambisa. Inni sadaffaan karaa hundumaan gargaaramanii gara gaariitti ba'uudha. Inni arfaffaaf inni dhumarratti ilaalle jireenya hin dabarre argatudha. Egaa gaafa Waaqayyoon jaalala dhugaadhaan jaallannu dhimmoota kan arganna. Dhimmoonni kun akkaataa nanitti daqiiqaa muraasa kana gidduutti asii gadi dubbadhee fixetti miti. Jireenya guutuu addunyaa amma keessa jirruufis ta'e addunyaa isa itti aanee dhufuu fi icciitiiwwan barbaachisoo of keessatti hammatee jira. Sagalee Waaqayyo wanta inni jedhu tokko isinii dubbiseen gara xumuraatti fida. Isa duraa Qorontos 16:22 irra dubbii akkas jedhu jira. Eenyullee gooftaa yoo jaallachuudhaa baate abaaramaadha. Maraanaataa hiikuun isaas gooftaa keenyaa kottu jechuudha. Eenyullee gooftaa yoo jaallachuudhaa baate abaaramaadha. Eenyullee gooftaa jaallachuudhaa yoo baate abaaramaadha. Waaqayyoon jaallachuun dhimma filannoodhaaf yoon barbaade nan jaalladhaa yoon barbaade nan jibbaa waan jennu miti. Filannoon isaa wanta lama qaba. Yookiin eebbifamuu yookiin abaaramu. Yoo Waaqayyoon jaallanne eebbawwan gurguddaan dubbachaa ture kana dhaalla. Yoo Waaqayyoon jaallachuu dhiifne garuu abaarsatu nu argata. Kanaaf firoota koo mee of ilaalaa. Jireenyi keessan eessa jira? Jaalala gooftaatiin liqinfamtanii jirtu? Jaalala gooftaa karaa nu ittiin ibsannu kuni calluma jennee faarfannaa sin jaalladha jedhu guyyaa guutuu faarfachaa ooluudhaan kan mul'atu tun taane jireenya keenya keessatti iddoo nu kadhannaadhaaf qabnu, iddoo nu sagalee Waaqayyootiif qabnu, iddoo nu tokkummaa obbolootaatiif qabnu, iddoo nu ijaarsa mana Waaqayyootiif qabnu, iddoo nu guddina mana Waaqayyootiif qabnu, iddoo nuti babal'ina mootummaa Waaqayyoo babal'ina ergaa wangeelaatiif qabnu, sochii nuyi gama hafuura keenyaatiin guddachuuf carraaqinu goonu, sochii nuyi gara fuulduraatti adeemuudhaaf jireenya keenya irraa bor haaressuudhaaf tattaafinu goonuun kan calaqqisuudha. Sochii nuyi namoota akka keenyaa jaallachuudhaaf raawwannuun kan calaqqisuudha. Hiyyeessota naannoo keenya jiran
dadhaboota naannoo keenya jiran, dhukkubsatoota naannoo keenya jiran, warra gaddan naannoo keenya jiran hirkisuudhaaf, bira dhaabbachuudhaaf kan nu goonuun kan inni mul'atudha jechuudha. Sababiin isaa abboommii Waaqayyoo jennee turre yeroo darbe karaa inni ittiin raawwatamu Waaqayyoon jaallachuudhaanneera. Abboommiin Waaqayyoo kunis karaa lamaan galma ga'a jenneera. Innis Waaqayyoon jaallachuuf namoota jaallachuudhaan jenneera. Egaa namoota jaallachuu yeroo jennu warra rakkatan gargaaruun keessa jira. Namoota wajjiniin dhiifama walii gochuun achi keessa jira. Namoota wajjin nagaatti jiraachuun achi keessa jira. Tokkummaa obbolootaa eeguun achi keessa jira. Hamaa namarratti raawwachuu dhiisuun, ijaa ba'uu dhiisuun achi keessa jira. Waaqayyoon nama yoo jaallatan jechuudha. Akka mataa keetitti nama jaalladhu kan jedhuufi Waaqayyoon Waaqa kee garaa kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan jaalladhu kan jedhuun raawwatama waan ta'eef jechuudha. Maqaan Waaqayyoodhaa haa ulfaatu. Mee jireenya keenya keessatti jaalalli Gooftaa maal fakkaata? Dheebuu nuyi fannoo Kiristoosiin duratti dabarsuudhaaf qabnu maal fakkaata? Dhugumaan dubbiin Waaqayyoo mee gama onlaayinii kanaatiin yoo dubbanne sagaleen Waaqayyoo yeroo as keessatti gadhiifamu, waldaa keessatti tokkummaa gidduutti, garee gidduutti yeroo gadhiifamu, dhugumaan sagalee Waaqayyootu naaf ergame, qalaa Waaqayyoo naaf erge kanattan fayyadama jennee dhaggeeffannee jireenya keenya ittiin ilaalla. Moo bannee dhuma takka deemnee innoo namatti hin tolu jennee lafa keenya laata? Xinnoo mashee dhaggeeffannee bakka inni kun immoo badaama namatti hin tolu, sagaleen isaayyuu jennee dhiifna laata? Sagaleen isheeyyuu jennee dhiifna laata? Hammam keessi keenya dubbii Waaqayyootiif bitamaadha. Jaalala Waaqayyootiif boojamaadha. Fannoo Kiristoosiin jalatti dabarsuudhaaf hammam qophaa'oodha. Hammam immoo Kiristoos deebi'ee dhufuu isaatiif garaa keenya bannee maraanaataa yoom dhufta jenna laata? Egaa jaalala Kiristoositti wanti adda nu baasu hin jiru. Nuyi laphee keenya Kiristoosiif habannu isaa wajjiniin